Hai wai pasasati papa pasasati galate tabe fatau akasuma farfatota mana kristana faisa Washington DC yo farsa erga mota sana ragesisu farsa erga mota sana ragesisu farsa erga mota sana ragesisu waaqayyo hunduma keenya warra faarfatee faarfatee hunduma keenya dhaamsa mootummaa isaatiin haa taasisu eebbisuus hin dadhabamini isin bakka nama dadhabamini eebbisuus hin dadhabamini eebbiftee namni nama eebbisu eebbifamaadha namni nama abaaru abaaramaadha wangeelchi maaliif akka ilaalaata amma namoonni tokko tokko mana qulqullummaa keessaa gazeeraa abaaree ilaalani namichicha abaaramaadha jechuudha. Namni qulqulluun akkamitti nama abaara? Qulqulloonni biyya lafaa kee yeroo turan Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa yeroo amma kana cubbuutti hojjetan yeroo isaan fannisuu jiran yeroo isaan gadi galagalchanii qargarafanii qulqulloota sababa ta'anii waaqayyo sababa isaan filatee fi hamaan keessaan baane. Silaa ofirratti rukutu ofirratti humnaan mo'uu jechuudha. Maaliif waaqayyo isaan keessa jira qaba. Mana qulqullummaa keessaa uumamaa yoo fudhatanii ilaaltanii abaruun hidheeraa abaruun akka godheeraa jedhu gama warri guddaan haayilaayitii irra warri jiranii akkas immoo ta'uu nama gaaffiitti nama gashamaalii fi isaan hidda isaan hidhan yookaan hidda isaan hoggatanii isheetti immoo eebbisa. Isaan abaarsaaf achi ta'an immoo eebbaaf achi ta'an kan jedhamu jira. Kanaaf afaan laga tokko keessaa bishaan lama waraabanii dha wangeelchi. Laga tokko immoo jedhu nu keessaa jechuudha. Nu keessaa wanti gadheenis wanti gaariinis bahuu hin qabu jechuudha akka seeraatti. Bishaan immoo waraabamin laga tokko bokkotee fuudhee laga lannaan maal waraabanii galu? Bishaan mee? Kanaaf laga tokko keessaa bishaanni lama hin waraabamu jedha. Waan lama wal duukaa deemuu hin danda'u sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa amma gara barumsa wangeelaatti dabarraa ijoolleen teessan immoo kan baay'inaan qabdan madarbani. Okay, ijoolleen achi darbaani. Ijoolleen gara kutaa keessatti nu darbaa. Isinis qophaa'aa next weekidhaaf. Guyyaa har'aa kan nu barsiisu obboleessa keenya Dookter Lalisaadhaa. Isaaf araban ittiin dubbatu anaaf isin immoo teenyee dhaggeeffannee firee 60-60 goone akka dhaaltuu mootummaa isaatii ta'an waaqayyo hunduma keenya nu wajjin haa ta'u egaa kallattiidhuma namaa gara obboleessa keenyaatti. Makaba kanirma kana fura qulqullu waaqayyo tokko ameen kabajamoo abbaa keenya suuraa galataa luba Saamu'eel fi maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyos kan isin jaallatu nagaa waaqayyoo akkam bultanii akkam jirtu akkam turtanii ameen waaqayyo waaqa keenya isa nageenyaa fi fayyummaa nuuf kennee mana isaa keessatti walitti qabamnee galata kee akka jennu nu dandeessiseef bara baraan ulfinni guddaan haa ta'uuf. Guyyaa har'aa kanatti akka eeyyama waaqayyootti kan nuti irratti barannu waa'ee godaansaa haadha keenyaa dubroo qulqulleettii Maariyaam gara Gibsitti ta'a. Akkuma beektan egaa yeroon kun torban 3 darbee kaasee yeroon amma keessa jirru kuni kan zamana sigee isa jedhan sanaadha. Yeroon kun yeroo itti waa'ee godaansaa haadha keenyaa ilma ishee isa jaallatamaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin itti gara Gibsi deemte yaadannuudha. Kanaaf egaa mata duree keenya godhannees kan kaanu ajaja isa guddaa ergamaan waaqayyoo dubbii kana ilaalchisee maanguddicha qulqulluu Yoosefitti dubbatee ta'a. Jechi sunis mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii Gibsitti baqadhu kan jedhu ta'a. Jecha kana kan nuti argannu wangeela qulqulluun Maatiyos barreesse boqonnaa 2:13 irraati akkas jedha. Kunoo ergamaani gooftaa tokko abjuudhaan Yoosefitti mul'atee ka'i
mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii biyya Gibxitti baqadhu. Heroodsi mucicha ajjeesuuf waan barbaaduu fi hamman isitti himutti achi turii jedha. Waa'ee sagalee isaatiif maqaan Waaqayyo keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Egaa manni kiristaanaa keenyaa yeroodhaa yerootti akkuma Gooftaan Yesuus Kiristoos gochaa ture haalotaa fi wantoota ijaan arginu uumama isaa itti gargaaramtee waa'ee Waaqayyoo ijoollee ishee barsiifatti. Haaluma kanaan biyya keenyatti yeroo dhiyeenya kana kakaafnee dubbachaa turre yeroonni kun yeroo abaaboo yeroo itti biqiloonni daraaranii bakkeen babbareedee urgaa'ee mul'atudha miti. Tibba birraa kana keessaa haalli biyya keenya jiru sana fakkaata. Haaluma sanaan wal qabsiisuudhaan egaa manni kiristaanaa keenyas tibba kana yookaan zamana isa jedhan sana tibba abaaboo yookaan zamana tsigee jechuun barsiistii jenneerra. Maali abaaboo kanaa fi waa'ee godaansa maaramii maaltu walitti fidenne yoo ilaalle abaaboon mana kiristaanaa keenyaa keessatti yeroo baay'ee maaramiitti fakkeeffamti yookaan maaramiin abaabootti fakkeeffamti. Maaliif mukti tokko yommuu daraaree abaaboo baafatu dhumatti maal kenna? Firii kenna. Giftii maaramiin raasii firiin gadameessa keetii kan eebbifamedha kan galateeffamedha akkuma jennu firiin jireenya bara baraa uniif kenne Gooftaan Yesuus Kiristoos waan isheerraa argamee fi ishee abaaboo isa immoo firii gaarii firii fayyinaa firii galateeffamaatti fakkeessiti jechuudha manni kiristaanaa keenya. Yeroo kaanis karaa biraa immoo haadha keenya biqiltuu laliftuu gaarii ilma ishee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin immoo abaaboo isheerraa argamettis fakkeessiti. Maaliif inni yookaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkuma abaaboon biyya lafaa kana irratti yommuu daraaru abdiin dhala namaa keessatti horatamu yookaanis biqiltuun koo daraareera sichi jetu argama jedhama miti. Akkuma kana atis dubroo Maariyaam irraa yommuu nuuf dhalatte abaaboon akka addunyaa haguugee bareechu sana jireenya keenya dhiifama cubbuutiin yakkaa keenya nurraa dhiqxee araara keetiinis irra daddarbaa balleessaa keenyaa balleessitee ati jireenya keenya kan bareechitu abdii bara baraa kan nutti hortuudha jetteetu karaa biraa immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin manni kiristaanaa keenya abaabootti fakkeessiti jechaadha. Egaa dubbiin abaaboo yookaan tibba abaaboo zamana tsigee kanaa eenyuuf illee akka haaraan taane nan beeka. Waggaatii gara waggaatti kaani manni kiristaanaa warri jajjaboon tajaajila halkan guutuu irra bulan sana jalqabuudhaa fi abdii guddaadhaan kan isaan eeganidha. Warri akka keenya reefuu ijoolleen immoo yookaan tajaajila guutuu yookaan hin qabaanne akka yeroo itti barannee seenaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanatti irratti dabarse yeroo itti barannee yeroo itti isa faarfannee galateeffannu waan ta'eef bal'inaan seenaa isaa waggaatti ni dhageenya. Garuu haa dhageenyu malee baratamee waan dhumu miti dubbiin isaa. Maaliif tibbi abaaboo kun yeroo godaansa haati keenya qulqulleettiin giftiin Maariyaamiin ilma ishee du'a jalaatii oolchuudhaaf jettee Yerusaalemiitii kaatee hamma Gibxitti miilla isheetiin maanguddicha qulqulluu Yoosefii wajjin Solomee wajjin yeroo isheen itti godaante kanatti waan ta'e waan baay'ee barannee fixuuf illee dhugaadhumatti hin danda'amnedha. Kallattii irraa ilaallu irras dhaabatee yerootti dhugaadhumatti cita baay'ee achi keessaa baasaa deemuu dandeenya. Mee addana keessatti yoo kaafnee fudhannee mee Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffachuudhaan godaansa kana yoo ilaaltanii ilmi Waaqayyoo dhalatee guutummaatti nama ta'ee nu keessaa tokko yeroo ta'etti godaansa kana yommuu godaanu mee ilaalame Waaqayyoo ilmi Waaqayyoo mootii hamaa Heroodis jalaa baqachuu fi ka'eetu godaane.
ija kanaan gooftaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffachuun yommuu ilaallu yeroo baay'ee dubbii fayyinaa gooftaan nuuf kenne yommuu ilaallu qaraaniyootii jalqabna namoonni baay'een. Dubbichi qaraaniyootii jalqabe miti, fannoo irratti jalqabe miti, achitti xumure malee ganaa mucaa waggaa 2 gadii ta'ee utuu jiru godaansaatiin jalqabe adeemsa fayyisuu keenyaa kana. Isin Waaqni hunda danda'u uniif jedheetu gadi of deebisee nama ta'e sunuu hin xinnaate jennaan darbee immoo dhalli namaa isa ajjeesuuf irratti kaanaanii yeroo inni itti fannifamee aarsaa ta'u waan hin geenyee fi baqateetu gara sana deeme. Kanaaf dubbii godaansa sanaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin giddu galeessa godhannee yommuu ilaallu uniin fayyisuuf aarsaa hammamii akka inni baasee irraa baranna. Waggaa 2 kaasee baqiinsa ilaalamee daa'ima waggaa 2 yommunni barahaa Gibxi keessaa haadha isaa wajjin dararamee baqatu. Aarsaan inni baasee hammam guddaa gadi fagoo akka ta'e irraa baranna. Maanguddicha qulqulluu Yoosefiin yommuu ilaallu immoo godaansa kana keessatti qulqulluun Yoosefii haadha keenya qulqulleettii Giftii Maariyaamii fi mucicha Yesuus Kiristoosiin yeroo inni dhalate akka eeguuf adaraan itti kenname miti. Namni adaraa Waaqayyo adaraa hafuurawaa fudhate tokko adaraa kana bahuudhaatii fi hammami kutannoo akka qabaachuun irra jiru, hammami ajajamuu beekuun akka irra jiru irraa baranna. Maanguddoo guddaa eebbifamaa kanarraati. Ajajameetu umurii dullumaa jaarsaatiin baqaatii fi bosona Gibxi keessa ga'e miillaatiin filaayitii guyyaa tokko yookaan saayitii daqiiqaa miti, adeemsa konkolaataa miti, miillaatiin bosona sana keessa maanguddoon kun maaliif deeme? Adaraa itti kenname bahuudhaa fi kutannoodhaaf ajajamuudhaatiin ka'ee adeeme. Dubbii godaansa kanaa yommuu gadi fageessinee ilaallu iccitiin keessaa yaa'u guddaadha. Mee haala keenya dubroo Maariyaamin immoo giddu galeessa godhannee seenaa kana ilaallu. Perspektiivii sanarraa yommuu ilaallu immoo waan ajaa'ibaa waan addaa nu argisiisa. Giftiin dubroon qulqulleettiin Maariyaamin waamicha addunyaa kanarratti matumaa ta'ee hin beekne, ishee duras kan hin taane, ishee boodas kan hin taane waamicha dinqisiisaa tokko ganaa dargaggeettii waggaa 15 taatee jirtu waamamte. Waamicha akkamii? Haadha Waaqayyoo ta'uudhaaf. Isinii galamini dubbiin kun tajaajiltuu miti. Haadha Waaqayyoon dhugumatti gadameessa isheetti baattee kan deessu ta'uudhaafitu waamicha dinqisiisaa akkanaa kanaatiif waamamte. Egaa seenaa godaansa kanaa yommuu kaafnee dubroo Maariyaamin achi keessatti ilaallu, namni tokko waamicha isaa yommuu fudhatu waamicha sana fiixaan baasee galmaan ga'uu fi aarsaa hammamii akka inni isa gaafatu isheerraatii baranna. Jireenya qulqullummaa dhugaa jiraachuudhaaf aarsaan hammam ga'u baafamuun akka irra jirutu isheerraa baranna godaansa kana keessatti. Mee ija kanaatiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaalaa. Mee ija kanaatiin qulqullicha Yoosefiin ilaalaa. Mee ija kanaan godaansa kana keessatti haadha keenya dubroo qulqulleettii Maariyaamin ilaalaa. Seenaa kana xiqqoodhuma ishee waliin haa ilaalu. Waaqayyo gooftaan keenya akka inni yaaduuf akkasin hawwitanitti utuu hin ta'in akka uniif ta'uuf akka fedha isaatiitti nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa waa'ee dubroo Maariyaamii ishee mucaa waggaa 2 gadii baasee baqiinsa kaatee kana yommuu kaafnu dhugumatti baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Akkuma sila isiniin jedhe yoo seenaa ishee boodatti deebinee wangeela Luqaas irraatii kaafnee ilaalle waan baay'ee nutti agarsiisa. Waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii ergamaan Waaqayyoo dhufee jalqaba yommuu ishee waamee ajajanni jalqabaa inni itti himeen haadha Waaqayyoo taataa jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 kaafnee amma 38tti yoo dubbifne seenaa kana dhagee argina. Yeroo kanatti haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamin umuriin ishee waggaa meeqa inni? Waggaa 15. Mee yaadamee intala keessan waggaa 15 yookaan immoo duubatti of deebisaati yeroo waggaa 15 turtan ilaalame. Yeroo kanatti waan inni ta'ee hin beekne kan sila isiniin jedhe. Durba durbummaan deessu dhageessanii beektu? Hin taane yeroo sana miti isa booda iyyuu ishee malee hin taane. Nama waaqa deemu dhageessanii beektu? Waaqa deessaa
Sanayyuu durbummaatiin deesse yommuu jedhamu dubbiin kun sammuu dhala namaatii ol ture. Dhugumatti isheettis gaaffii guddaa ta'eetu akkamitti kun ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte miti. Maal ittiin jedhe ergamaan Waaqayyoo? Hojii ajaa'ibaa hafuura qulqulluutiin wanni kun ta'a ittiin jedhe. Maaliin ta'a? Dinqii yookaan ajaa'iba hafuura qulqulluutiin ta'a jennaan hammamillee ulfaatu, hammamillee sammuu namaa oola ta'uu ajajamteetu ani garbittiin Waaqayyoo kunootii akka sagalee keetii naaf ta'uu tolee jettee fudhatte dubbii kana. Miidhaadhaa nama ammayyaa namte nama ammamma eebbifamteedha kan haadha Waaqayyoo ta'uudhaaf filatamte. Otuu isin ta'ee fira keessan ta'e nama akkasii kana akkamitti ilaaltu? Eebba guddaa, kabaja guddaa, ayyaanoomuu guddaa kan dinqiisifatamee hin dhumne mitiif dubbiin kun lafa gooftaanii yookaan Waaqayyoo irra dhaabbatee Museetti abidda mukarraa boba'u fakkeesseetti mul'ate sana yommuu Museen achitti argame maal ittiin jedhe? Iddoon kun kabajamaadha maqaa ta'eef kophee miilla keetii baasii jedhe. Lafa itti Waaqayyoo wajjinii wallaansoo wal qabe Yaaqoobii iddoon kun balbala Waaqayyooti jedhee dinqisiifate. Kan Waaqayyoo gadameessa ishee keessa bulee gadameessa isheetti baatte kun hammam sana caalaa dinqisiifatamuu qaba. Yoo dinqisiifanna illee dubbiin haadha keenyaa dhugaa dhufatti dinqisiifatamee kan dhumu miti. Waamichi ishee kan ajaa'ibaati. Waaqayyo guddaa ishee kabajee. Kanaaf nus Waaqayyo gaditti uumama hundumaa walitti ishee kabanya. Ishee kabanya. Isheedhaan nuuf kadhadhu jenna. Ishee ulfina guddaa laanna matumaa garuu ishee nu waaqessinu. Akkasimiti akkasiin ishee qabannee adeemu. Egaa waamicha dinqisiisaa kana kan sammuu namaa ol ta'e kana tolee jettee haati keenya eega fudhattee booda waan hundumtu baruu harka isheetii kan jiru nutti fakkaata. Maaliif haadha Waaqayyooti ilmi ishee Waaqayyo maqaa ta'e waanuma barbaadde harka ishee kan jiru hin fakkaatu. Garuu waamicha kana tolee jettee fudhattu malee garuu ishi jettee waan itti kenname kana fudhattu malee jireenyi isheef salphaa hin turre. Waa'ee kanaa kana garuu xiqqoo ishee fuula duratti achisindee yoo ilaalle gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 guutuu akkuma seera warra Yihuudootaatti guyyaa qulqulleessaa jedhame sana gara mana qulqullummaa gaafa fuutee dhattu giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroon Maariyaamiin dubbii ajaa'ibaa dubbii dinqisiisaa tokko dhageesse. Dubbiin kun wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 35 irratti argitu yoo dubbistan jaarsa Simo'oon jedhamu tokkotu ture. Maanguddoonni kuni umurii dheeraa hamma ni dhaladhee na argitutti hin duutu ittiin jedhee gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota nama ta'uu ilma Waaqayyoo eegaa ture. Gaafa guyyaa 40 ta'u kana fuutee Maariyaamiin Yoosefii wajjin gara mana qulqullummaa gaafa dhaqxu mucicha gooftaa Yesuus Kiristoosiin harkusaatti baadhateetu yaa gooftaa koo amma iji koo si argiteetti na geggeessi na ga'aati addunyaa kanarraati na fudhadhu na ga'aati jedhee mucicha sana barruu harkasaatti baadhatee waaqa isaa gooftaa ta'uu isaa mirkaneesseetu galateeffate. Sana booda waan na ta'u waan gurguddaa dudubbate. Sana inni keessaati giftii Maariyaamii fi Yoosefiidhaatiin keessattuu haadha gooftaa keenyaan akkas jedhe ilmi kee kuni biyya Yihuudootaa kana keessatti namoota baay'ee warra kufan kan kaasu ta'a namooti baay'een immoo kan isatti gufatan ta'uu dubbii guddaatti deemaa jirta jedhetu fuula ishee dura wallaansoon hammamii akka jiru sababa haadha Waaqayyoo taateef itti hime. Sanaani nafne otuu mucaan kee kontroversiaalii ta'e amma kana dubbii cimaatti deemte inni jiruyyuu sanaanuu nafne siin immoo waa'ee isaarraan kan kaase gaddi akka billaa qaraa onnee kee si waraanaa ittiin jedhe. Gadda jabbee kee si cabsu keessa hin seenta maaliif haadha gooftaa keenyaa haadha mucaa kanaa waan taateefi jedheetti mi. Egaa dubbiin kun dubbii hammam nama dinquudha. Haadha Waaqayyoo taateetu jirtu garuu kun gadda guddaa gidiraa guddaa dararama guddaatti si seensisaa ittiin jedhe maanguddoonni kun. Mee ilaala mucaa barruutti baattanii guyyaa 40 baattaniitu jirtanii waan akkasii yoo isinitti himame maaluma jettu mee? Dhukkuba miti mana kimitti geessitanii akkamsiistan? Dhala keessan irraa baqattanii deemtanii dubbiinatti dhufu kana jettanii. Isaafis immoo yommuu yaaddu waa baay'ee yaachisa hammam ishee dhiphiseettanii yaaddu.
dubbichi dhiphina guddaatti ishee geesse. Egaa kaayyooni torban kana yookaan guyyaa 40 tibbaa baaboo yookaan zamana sigee jedhamu kan dararama gidiraa haati keenya Giftii Maariyaamin argite keessaa isa tokko isa ta'e godaansa sana irratti xiyyeeffannee waa'ee sanaa dinqisiifannee waa'ee sanaa barachuudha maqaa ta'eetii fi mee gaggabaabsinee ammas yoo ilaalle seenaa isaa bal'inaan waan beektanii fi guyyattiin jedhamte kun gaafa geesse akkuma sila dubbifne wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kaafne guyyattiin yommuu geessetti ergamaan Waaqayyoo Yoosefitti mul'atee jedha. Yeroo akkamii akka taate qulqulluun Maatiyos yommuu nu barreessu maal jedhee akkuma jarreenni warri ogeessotaa sabaa sagal warra jennu yaadattu miti. Akkuma warri sabaa sagal jedhaman dhufanii kennaa isaanii kennanii achi ba'aniini ergamaan Waaqayyoo Yoosefitti mul'ate abjuuni jedha. Yommuu itti mul'ate maal ittiin jedhee Yoosef ka'i irriba kee keessaati. Mucichaatii fi haadha isaa fudhadhuutii gara Gibxitti baqadhu. Maaliif Heroodis mucicha ajjeesuudhaaf barbaadaa jira waan ta'eef ittiin jedhe. Jarreenni warri ogeeyyii barbaacha gooftaa Yesuus Kiristoosii fi lafa fagoo ba'aa biiftuuti ka'anii dhufan. Kennaa baay'ee kennan amma isaan deemanitti eege. Maaliif beektu? Jarreenni kun amantiitti haaraa maqaa ta'anii fi dubbii godaansa kanaa yoo dhaga'anii nuti gooftaa dhennee waaqa jennee isa waaqessuuf dhufne inni kan baqatuudha jedhanii kennaa isaanii sassaabatanii biiganii galanii jarri kun sila. Ganaa amantiitti haaraa Waaqayyo humna keenya beeka akka humna keenyaatti chaalenjiitti sana. Kanaaf amma isaan deemanitti eege gaafa isaan ba'anii Yoosef abjuu kana arge. Amma gaamee bakka Yoosef of kaa'e ilaala. Jaarsi maanguddoon qulqulluun kun maal godhume dubbii kana yommuu dhaga'u. Eenyuun fuudhii deemitti jedhe ergamaan Waaqayyoo. Mucicha duwwaan jenne haadha isaa wajjin haadhas mucaas fuudhiitii gara Gibxitti godaanii jedhe. Tokko kanaaf manni kiristaanaa keenya ishees isas haadha isaas Giftii Maariyaamiinis gooftaa Yesuus Kiristoosinis qabannee deemna. Isheen nuuf kadhadhu isheen nu jajjabeessi jechaa isaan nu fayyisi jechaa deemna kan jette barsiistuuf kanaaf lachuu qabadhuutii deemi jedhe. Dubbiin kun hammam cimaa akka ta'e yoo xiinxallee ilaalle baqiinsa jennee akkasumaan dhiisuu dhiifnee yoo ilaalle maanguddoonni kun dubbii kana yommuu dhaga'u baqiinsa attamiiti mucaa waggaa 2 hin guunne daa'ima baatanii barahaa akka barahaa Gibxii sana keessa baqiisni baqatan akkam godhee fuudhee haa ka'u. Maal jedheesi haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ka'i baqiinsaatii fi adeemna gara Gibxitti baqadhu jedhamneerraa jedhee itti haa himu. Sanayyuu deemta gara Gibxii jedhe malee daayireekshinii kenneeraafi GPS'n hin jiru. Isin inni boojii Waaqayyo yommuu Waaqayyo nu waamu waan hundumaa kee baasee nutti himu. Asitti leeftee achitti raayitii godhin hin jiru. Ka'i baqadhu jedhe amantiidhaan yoo ka'ee Waaqni inni jalqabsiise sun akka xumursiisu waan beekuufi Yoosef tolee jedhee fudhate. Maaliin deemta asittiin hin jenne? Seenaa isaa yoo tokkoon ilaalle gadaa qopheeffadhaa jedheera. Ka'i deemiidhaan dubbiinis atti mari'adhaan hin jiru. Daqiitii Maariyaam wajjin mari'adhu baqachuu qabduun hin jiru. Boori mitiif taan mini ka'i irriba kee keessaa fudhadhuutii deemi. Dubbiin waamicha Waaqayyoo dinqisiisaadha. Akkuma sila isiniin jedhe gaddana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaaluu qabna. Maanguddicha kanas ilaaluu qabna. Mee amma mataas hin naannessa ka'iitii fuudhii deemi Waaqayyo yoo isiniin jedhe. Kanarraa ofii keenyatti deebinee yeroo Waaqayyoon nu waamu beeku. Tokko ishee fi garaawwatii gochuun hojii keenya miti Waaqayyoon amannee ajaja Waaqayyoo sana simannee ka'uudha. Yoosefii waamichi kun itti darbinaan maree tokko malee galaa utuu hin qopheeffatin ishee utuu hin amansiisutti yeroo hin fudhatin Giftii Maariyaamiidhaatiin ka'i jedhee irribaa dammasse. Maaliif ilma kee ajjeesuudhaaf mootichi inni hamaan maatii isaa qaluuf iyyuu kan gara jabeessa ta'e ka'eeraatii baqannee deemuu qabna. Ergamaan Waaqayyoo baqadhu nuun jedheera. Ka'i jedhee Giftii Maariyaamiitti hime. Meegaa akka Yoosefitti ilaalaa jedhe ammoo akka Giftii Maariyaamiitti ilaalaa dubbii kana. Hammam isin naasisa mucaa kee mootiin hamaan kun qaluuf jedhaatii ka'i baqadhu yommuu jedhamu naasuu hammamii gaddammam inni sila qulqullichi Simoon jedhe suni gaddi hamaanii
akka billaa onnee kee waraana hidhe sun addunyaa jalqabe. Yeroo sana boo'ichaatiin sodaa guddaadhaatiin amma ajjeesamoo boodamoo akkam taana jechaa imimmaan ishee lolaasaa baqa kanaaf haati keenya giftee Maariyaamiin qulqullicha Yoosefii wajjin gara Gibxitti baqiinsa sana jalqabuudhaatiif kaate. Dhugumatti baqi kun baqa godaansi kun dhugumatti godaansa sodaachisaadha. Maaliif asiin mootii hamaa loltuu iyoonni libsate fiiganii waan inni jedhu godhan qaba. Garamitti baqatanii kana jalaa ba'u kan jedhu yaaddoo guddaa fida. Karaa gama tokko akkamiin addanaa baanee Gibxitti barahaa kana keessa deemnee dhaqna kan jedhu sodaa kan biraa fida. Haala kanaan guyyaa loltuu Heroodis sodaachaa barahaa keessaa saamtuu warra shiftaa beekamaadha yeroo sanatti sodaachaa yoo qilleensi baala raase wayyoo jechaa imimmaan lolaasaa Waaqayyotti iyyaa Yerusaalemii gara Gibxitti baqatte. Guyyaa baqaduu akka bakakkaa boba'u bosona sana keessaa halkanii qorra lafee nama nyaatu sana keessaa mucaan koo qorri ajjeesinnaa bulluqi miidhinnaa jechaa boo'aa. Galaan hin galaafamne beelaa fi dheebuusaa dandeesseetu haala kanaan gara Gibxitti Yoosefii fi Salomee wajjin haati keenya godaan. Sodaachisaa haala ta'e kana keessatti miillaatiin yoo baay'ate harree fe'ataniitu adeemsa sodaachisaa kanaan adeeman. Eessaa Yerusaalemii gara Gibxitti ollaa yoo ta'uyyuu malee fageenya guddaa qabu. Meegaa ilaalaa qormaata godaansi kun qabu isinitti meeramiti gaggabaabinaan. Mee har'a baay'een keenya qormaata mamiiti kan mana Waaqayyoo irraa nu fageessu. Kanarraati ofii keenyatti deebi'uu qabna jechaadha. Waan mamiiti kan nu fageessu Waaqayyoo irraati. Waan mamiiti qormaata mamiiti kompileeniin keenya kan mataa nama dhukkubsu ana akkas ta'ee ani sana ta'ee aba dhukkas godhee inni sun immoo akkas ta'ee sana goone kana ta'ee kan jedhu. Waamicha Waaqayyoo akka giftii Maariyaamii ajaja Waaqayyoo adaraa Waaqayyoo akka qulqulluu Yoosef yommuu fudhatanii ka'anii wallaansoo inni baatee gara namaa dhufu beekanii itti adeemuu nama barbaachisa. Mee ilaalaa galagaltanii yoo dubbii kana ilaaltan eessa deemittiin jedhe Yoosefiin ergamaan Waaqayyoo. Biyya kamii? Isayyuu biyya jiru kee biyya Gibxitti erga. Biyya Gibxitti warri Israa'el waan isaan ta'an seenaa isaa yaadattu miti. Fara'oon gadhiisuu didee maal godhe? Makaraa meeqa agarsiisee gidiraa meeqaatiin Fara'oon harkaa ba'anii galan miti. Isayyuu biyya warra isaan gabroonfatee tureettu warra teknikaalii diina ta'aniittitu fuudhii deemiitti jedhe. Lafa Waaqayyo jedhee deemu nama ajaa'ibu dubbiin ajajamuu irraa baranna Yoosef irraa haadha keenya irraan isin jedheeffata. Achi fuudhiitii deemiitti jennaan Yoosef gara biyya Gibxii haadha keenya qulqulleettii Maariyaamiidhaa fi mucaa ishee qabatee ga'e. Dubbiin kun akka tasaa yeroodhuma sana waan na ta'e miti. Ammuma ka'eetu ergamaan Waaqayyoo Gibxiin deemi jedhamiti. Waaqayyo duraan dursee waa'ee dubbii kanaa beekee raajii dubbachiiseera. Raajii lamaan tokko fakkeenyaaf yoon isinii kaasee Waaqayyo waan jireenya keenya keessatti ta'u jalqabaa kaasee kan inni beeku akka nuuf ifuufi. Isaayyaas raajichi waa'ee kanaa boqonnaa 19 raajii Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti kunoo Waaqayyo duumessa saffisaa yaabbatee gara Gibxii dhufeera jedhe. Ganaa waggoota kumaatamaan sana durseetu Waaqayyo duumessa saffisaa. Duumessa kan jedhamte haadha keenya dubroo qulqulleettii Maariyaamiidha. Duumessa keessaa bokkaan roobee addunyaa kan akka obaasee biqiltuu biqilchee jireenya keenyaaf taasisu duumessa kan fakkaatte haadha keenya dubroo Maariyaam irraa bokkaa fayyinaatti kan fakkeeffame inni dhalate jireenya keenya lalisiisee gara fayyinaatti waan nu deebiseef jechuudha. Duumessaatiin baatamee gara Gibxi dhufa haadha isaatiin mucaa ta'ee baatameetu Waaqayyoon gara Gibxi ni dhufa jedheetu Isaayyaas raajichi dursee dubbate seenaa kan akka tasaa hin taane godaansi gooftaa keenyaa akka tasaa hin ta'u Waaqayyoon duukaa yoo deemne waan jireenya keenya keessattis ta'u akkasiin deeme. Raajii Hosea irraa yoo dubbifne immoo boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraati ani ilma koo Gibxi keessaatii nawwaamadha yookaan nawwaamee jedha Waaqayyo. Eessaatii waamee? Gibxi keessaa nawwaamee jedha. Yeroo sanaaf raajiin kun ilma koo kan jedhame Israa'eeli.
Israa'el yeroo baay'ee ilma Waaqayyootti jedhamanii moggaafamanii waamaniiru maqaa ta'eef yeroo sanatti gabrummaa sana keessaa saba koo na waammadhee jedha Waaqayyo. Karaa dhumasaatti immoo yoo dhufne achi keessaatii gooftaa Yesuus Kiristoosin gara Gibxitti akka baqatuu fi boodas immoo Gibxi keessaa waame immoo gara keessaatti akka deebi'uuf Waaqayyo waamu abbaan akka isa waamu yommuu dubbatu seenaa kana argina jechaadha. Egaa wanni guddaan irratti xiyyeeffachuu qabna ammas uniifoo kun maal jechuudha inni yommuu ilaallu akkuma sila isiniin jedhee yommuu sanatti waanuma yeroo si ajjeesuuf jedhaati amma ka'iitii eessa deemta Gibxi waan jedhe nutti fakkaachuu danda'a nutti. Waaqayyo garuu dursee beekee akeekee raajii kana raawwachuudhaaf gooftaan keenya immoo gara Gibxi dhaqe. Maalumaaf Gibxi dhaqe yoo jenne raajii dubbatame kana raajichi waan dubbatameef inni raawwate miti. Akka inni dhaqu beekameetu iyyuu sila dubbatame gooftaan immoo dhufee taasisee raawwatee nutti argisiisuudhaatii fi gara Gibxitti baqatee sana duwwaa miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif baqachuun isaa barbaachise yoo jenne abbootiin keenya akka nutti himanitti Addaamii fi Hewaanii gannata keessaa baqatanii ba'anii gara Si'oolitti akka galanii gabrummaa Si'ool kana keessaa deebisee isaaniin baasuuf jecha ilmi Waaqayyoo immoo dhufee baqa isaan baqatan kana baqateefiitu gabrummaa Gibxi gabrummaa diina seexanaa jalaa isaan baasuu fi baqatee jedha. Dabalatas wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti yoo dubbifne warri qajeelummaadhaatii fi ari'atamanii kan eebbifamanidha. Mootummaan Waaqayyoo iyyuu kan isaaniiti jedha. Warri maaliif ari'atamanii? Waa'ee qajeelummaadhaaf warri ari'ataman kan eebbifamanidha jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baqa kana Yerusaalemii gara Gibxitti baqachuudhaan waa'ee hafuurawwaatii fi waa'ee tajaajilaatii fi waa'ee qulqullummaatiif calmadanii ol ari'uun gaarii miti. Waa'ee kanaaf yoo ari'atamtan ari'atamuu keessan kana qulqullummaatti isinii lakkaa'ee isinii eebbiseera jedheetu ofiisaatiif baqate. Baqa ari'atamuu hafuurawwaa firiin isaa hojii fayyinaa akka uniif ta'uudhaatii fi baqiinsa godaansa guddaa haadha keenya Giftii Maariyaamiif dararama guddaa isaafillee ijoollummaan gidiraa guddaa ta'e kana uniif baqate. Egaa akkuma isiniin jedhe waggaa waggaatti yaadanna mini kan yaadanna moo yaadanna waggaa waggaatti. Bataskaanonni biyya alaatti biyya keenyatti miti biyyuma alaa kanatti warri gurguddaan halkan guutuu sanbata duraa miidhaayitii kaasanii halkan guutuu waa'ee kanaa faarfachaa kakuu haaraaf kakuu moofaa keessaa iccitoota walitti fidanii fakkeenyaaf guyyaa har'aa kanatti waa'ee Waaqayyoo sabbata Waaqayyoo yookaan qaste daammanaa isa jedhamu sanaan waadaa dhala namaaf gale sanaa fi haadha keenya Giftii Maariyaamii walitti fidanii dinqisiifataniitu kakuu haaraaf kakuu moofaa walitti fidanii galgala guutuu faarfachaa kadhachaa warabii warrabaa haala ajaa'ibaan dinqisiifatamaa bula. Yeroo baay'ee yerooni kun maayilata tsigeessa jedhan sana galata abaaboo jedhanii waaman sanaatiin baay'ee yeroo dinqisiifatamaa warri ogeeyyiin warri beektonni mana kiristaanaa akka ajaa'ibaatti eegu. Halkan guutuu jaartiif jaartiin warri dadhabanii ta'anillee gaafa kabaroon achi rukutamu lafa kaa'anii faarfannaadhaatiin iddoo jiranirraa utaalanii ka'u. Kabaroon guyyaa kana rukutamu takka keessa darbeeyyuu 360 yommuu namoonni naanna'anii rukutan tuumaachi deemtanii meeqsuuta jedhaa waliin jedhuun gaa'eera. Tsinaaziliin galgala guutuu raafamaa yommuu bulu warri beektonni yommuu haasa'an waan sitti haasa'e fakkaata keessa darbee maqoobii haasa'an yommuu naannessaa bulani wanta galata isa waaqarraa sana dhandhamuu jalqabne nutti fakkaate jedhu warri iccitii sagalee Waaqayyoo beekan galata ajaa'ibaa dinqisiisaa kanaan akka kanatti waggaa waggaatti guyyaa 40 fi yaadatama godaansi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos godaansi haadha keenya Giftii Maariyaamii kun. Egaan yeroon galagalee dubbii kana ilaalu wanta tokkotu gaaffii natti ta'a. Ummati amma kana galata ajaa'ibaatiin kakuu haaraaf moofaa keessaa walitti fidee akkas dinqisiifatee waa'ee ari'atamuu waa'ee godaansaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif haadha keenya Giftii Maariyaamiitii fi Waaqayyoon waaqeffatee haadha keenya Giftii Maariyaamiin galateeffatu akkamiin ol irratti ka'ee mool godaansisa.
Ani yaaddoo kanatti ta'u kana ummati irriba dhabee halkan guutuu kana faarsaa bulu akkamumaan immoo deebi'ee kan olii isaatti immoo diina ta'ee qe'eesarraa ol buqqisu obboleessiif obboleettiin immoo yommuu buqqa'anii taa'ee ilaala. Otuu dhuguma galati kun faarsaan kun akka kana sammuu keenya emotionally nu kaasee laphee keenya keessa seeneera ta'e kabaroo sana sokkutuu dhiifnee laphee rukunnee gara waaqayyootti kan iyyinu turre waa'ee obboleessaaf obboleettii yoo godaansarra jira. Sinaasili yisiisu bira dabarree ofii keenyaaf yaa waaqayyo egziyoo araara minuutti biyya keenyatti hidhamee kan iyyamu ture. Maqoomiyaa lafaan dha'uu dhiisanii jilbaan lafa dha'anii addaan lafatti gombifanii yaa waaqayyo godaansi kun loliisi kun jibbii kun ammamitti biyya keenya kee buqqaa jedhaniitu iyyuutu ture. Abbootiin amantii beeksonni kiristaanonni kun hamma sana kan ta'aa bulan keessaa yaadatamee iyyamaa iraadhaata waan kana tariitti jira mataa garuu waan kana kaasee dubbiin hafuurawwaa kun emotionally nu dadammaqsee nu kakaasu bira darbee jijjiirama hafuurawwaa jireenya keenya keessatti fidaa hin jiru taanaani dubbichi gara fayyinaatti nu dhiyeessaa hin jiru jechuudha. Hammamillee tajaajilli sun kana caalaa babal'atee itti fufuu qabaate illee waan hin qabneef hin hafteetiin utuu qabuyyuu kanaan hin jenne. Tajaajilli sun sana caalaa jabaatee itti fufuu qaba waan sirriidha. Kabaji haadha keenya olmaani gooftaan keenya nuuf jedhee baqate sun dinqisiifatamee kan nu miti. Garuu har'ammoo irra deebi'ee ol godaansisu irraa ol buqqisu ta'uu irraa nu deebisuu qabammoodha ceesa jedhu kaasuufi gara mata duree keenyaatti yoo deebinee gara xumuraatti dhufuuf haala sanaan gidiraa sana hundumaan gara biyya Gibxii deemanii Yoosefii fi Gifti Maariyaamii ilma ishee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin deemanii iddoo tokko qubatanii kan ta'an miti. Naanna'anii baqachaa sodaachaa yaaddoodhaatiin waggaa 3 walakkaa biyya sana keessa dhaqanii jiraatan. Amma gaa wanni kun baay'ee dinqisiisaadha. Waggaa 3 walakkaa jiraatan. Garuu sana biraan ga'in xinnoo waasii yaadachisa beekna jedhee waan baay'ee irra daddarbaan jira. Gaafa isaan deemanii tutturanii gubbittiin hin turte. Gaafa warri ogeeyyiin 9 jedhamu gara Heroodis dhufanii meerre mootii Yihuudootaa ta'ee inni dhalate suni eessa jira isaa waaqessuuf isaaf sagaduuf dhufneerra jedhanii Heroodisitti yommuu himan maal jedhe Heroodis hinna'e ana malee mootiin kan biraan jira kan nagala gashuutu ka'e jedhee na'eetu seenaa isaa beekna xumurratti dhaqaatii qoradhaa iddoo inni jiru bira ga'a Beetelihemitti dhalate deemeera gara sana deema gaafa argitan kottaa natti himaa jedhe. Anis dhaqeen sagadaafii jedhe. Kaayyoon isaa garuu akkuma yeroo baay'ee barannu qorannoo isaanii kana duukaa bu'ee itti gargaaramee gooftaa Yesuus Kiristoosiin ajjeesuuf ture. Haala kanaan eegee gaafa dhabu ergamaan Waaqayyoo warra saboota ogeeyyiidhaan maal jedhe karaa Heroodisiin deebi'ini karaa biraadhaan deebi'aati gara biyya keessanitti galaanatti ni himinaa jedhe. Diinni amma barbaade nurratti akka kororsu malee yoo Waaqayyo wajjin deemne Waaqayyo immoo karaa nuuf qopheessa. Argitu dhattanitti ni minaasiin galaa jedhee karaa biraa isaanii hin gashi. Heroodisi kana eegee gaafa dadhabu aareetu tarkaanfii mataa isaa fudhate. Isa booda akka warra ogeeyyii kanarraa hubadhetti mucaan kun waggaa 2 gadi ta'uu qaba. Yerusaalemiif naannoo ishee Beetelihemiif naannoo ishee kan jiran daa'ima dhiiraa waggaa 2 gadii fi waggaa 2 sanaa gadi ta'e funaanaa jedheetu akka seenaa mana kiristaanaa keenyaa keessatti nutti himamutti ijoollee 144 ajjeesisee qalee ajjeesisee Heroodis. Maal gochuuf? Gooftaa Yesuus Kiristoosin ajjeesuuf. Maaliif? Taayitaa isaaf jedhee. Argitu waan namni godhu taayitaaf jecha. Taayitaa tokkittiif jecha hamma namni deemu ijoollee isaanii ficcisiisee boo'ichi yeroo sana ta'e boo'icha addunyaa kanarratti dinqisiifatamee seenaa keessattis Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 irratti kan barreeffame sana Iyyiraamaatti ta'ee Raaheelis waa'ee ijoollee isheetiif hin boostee jajjabaachuus hin dandeenye. Maaliif dhumaniiru hin jiran waan ta'eef kan jedhame sun wajjin kan ol madaalu ta'ee boo'ichi guddaan asitti boo'ame. Karaa biraas raajiin gaafa sana dubbatame addanatti ta'ee ijoolleen 1000 akka kanatti taayitaa nama tokkitti eeguuf. Mee wanti isin ajaa'ibu Heroodis taayitaa isaa sulxaana isaa mootii ta'ee taa'uudhaaf kana godhe. Eenyu kan ijoollee kana ajjeese? Heroodis dhaqee qalee ijoollee 1000 namoota miti argitu jaamummaadhaan callisanii yommuu nama fooloo godhan rakkina inni fidu.
Kan ajjeese loltoota isaati. Yes, karaa gama tokko ofii isaaniif sodaataniitu. Karaa gama biraa immoo guddina barbaadan. Karaa gama biraa immoo sababa barbaadan qabaachuu danda'u. Jaamummaadhaan garuu namni nama duukaa yommuu adeemu waan hin hojjetu amma kana cimaa. Taayitaaf jecha duwwaa yommuu biyya bulchan kanatu dhufaa akkasiin gooftaa barbaacha ijoollee isaanii ficcisiisee gaddi kun gadda addunyaa raase ta'ee jechaadha. Haala kanaanii giftiin keenya Dubroo Maariyaamii fi Yoosefii gooftaa Yesuusin du'a jalaatii du'a yeroo malee jalaa oolchan kanaaf galateeffanna. Duudhaaf dhufe duuduwaaf miti garuu aarsaa ta'uuf dhufe maqaa ta'ee fi harka yerootti qalamuuf hin dhufne fannoo tolba'ee fannifamuuf waan dhufee fi du'a sana jalaa oolee giftii Maariyaamiin imimmaan ishee dhangalaasaa waggaa sadii walakkaa wajjiniin deemanii xumuratti gaafa isaanii tarii tasgabba'anii iyyuu ta'uu danda'a. Waggaa sadii walakkaa edda giftiin ta'anii booda ergamaan Waaqayyo maaliif hin jedhu abjuudhaan ammas Yoosefitti mul'ate. Warri mucicha ajjeesuu barbaadan mootichis tajaajiltoonni isaa warri jaamummaan duukaa deemanis dhufaniiru. Kanaaf iyyuu ka'iitii fudhadhuuti gara Yerusaalemitti deebi'i jedhe. Ajajamuu sila kan isin jedhu warra kanarraa giftii Maariyaamii fi Yoosef irraa kan baran eddatti tolee tasgabba'anii ta'anii ka'ii deebi'itti jennaan amma immoo ka'anii deebi'an ajajamuun akkasii isiniin ajaa'ibu amma of kennuudha kun. Giftii Maariyaamiin jalqabas yommuu ergamaan kana jedhe yommuu Yoosefitti himu ati nageenye waan Gabreeliin natti mee ilmi koo kun ikkoo ilma Waaqayyooti ganaa ergamaa dhaggeeffata ati inni iyyuu kunooti jettee hin dinne. Waaqayyoon akeeka isaa waan barteef tole jettee ajaja ergamaa sanaa fi gorsaa maanguddoo kanaa fudhattee kaate. Ammas immoo deebii yommuu jedhamu ani mucaa koo riskii kana fudhadhee matumaatti hin deemu asii hin bahu iddootti kanaan jenne Waaqayyooti jedhe taanaan tole jetteetu adeemte. Waan kan biraa tokko wajjin walitti qabsiisaa hin jiru waan baay'een jireenya keenya keessatti bu'uurawaa duwwaa Waaqayyoof ajajamuu dubbii fayyinaaf adeemsa adeemamu keessatti akkamittiin Waaqayyoon dhaggeeffatanii yommuu deeman Waaqayyo immoo karaa namaa ofuma isaan dursee kan itti qaqqajeeshuu argina. Haala kanaatiin warri isa ajjeesuuf barbaadan hin du'amu. Warri aangoo qabu warra isaantu danda'a jedhamee ilmi Waaqayyoo iyyuu baqatee deeme sun yeroo isaatti kufanii hin du'an ajjeefame inni jedhamu immoo gara qe'eessaatti deebi'ee galee sagantaa Waaqayyoo keessaa tokko asiif bitaaf mirgaatti otoo hin gorinii amma xumuraatti deemee fayyina lubbuu keenya nuu kenneera moo nuun kennine. Waaqayyo Waaqni keenya akkasumatti yoo isaa wajjin deemne haalonni amma akka barbaadan ta'an inni harka nuu qabee hunduma isaa keessa nu dabarsee warri nu kuffisuuf ka'an kufanii warri nu balleessuuf ka'an badanii diinni seexanni salphatee qaala'ee badee nun immoo mootummaa isaa dhaallee warra jiraannu nu taasisaa. Waaqayyo nama sanaa nu haa godhu kan nu barsiifate Waaqa Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluuf galanni bara baraan haa ta'u ulfaata. Waaqa nu barsiifatee waaqa nu gorfatee galanni guddaan akkasuma keenya Dr. Lalisaan gaariitti nu barsiiseera wangeela keessa caqasee Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu Waaqayyo hunduma keenya kan dhageenya dadhabee keessumaa ishee dhaabbii mootummaa isaatiin waan taasisu